jaalala Waaqni karaa addaan nutti agarsiiseef yeroo eebbaa yeroo kadhataa qabaanneefis galata Waaqaaf dhiyeessaa. Doktor isa kadhatanuu godhaniif Waaqayyo uummata fuula kadhataa isiniif haa dabalu. Kallattiidhaan gara sagantaa keenyatti yeroo seennu har'a Roomee boqonnaa 16 isa xumuraati. Waaqayyo nu gargaaree amma turtii guyyaa har'aatti boqonnaa tokkorraa jalqabnee amma addaatti Waaqa nu gargaareef galata isaaf dhiyeessaa. Har'a karaa addaatiin Phaawulos yeroo nagaa dhaammatu argina jechuudha. Warra gara Roomeetitti nagaa yeroo isaanitti dhaamu nagaa isaa keessatti immootu namoota kaasuu qabu akkamitti akka inni kaaseetiin jiru caqaseetiin jiru argina. Erga xumurree kaaneen booda tariitii qorannaa keenna kana boodatti fufnu xumura sagantaa keenyaa booda irratti mari'annaa. Kanaaf kaleessa boqonnaa 15 lakkoofsa dhumaa irratti yaada tokkoon xumurree akkas jedha. Waaqayyo inni nagaa kennu hunduma keessan bira haa jiraatu jennee xumurre dubbii baay'ee namatti toludha. Indoom 32 irraa ani immoo jaalala Waaqayyo yoo ta'e gammachuudhaan isin bira nan dhufaa. Isin wajjin wal arguudhaaf yaadni koo hin boqataa jedha. Wal arguudhaanis yaadni koo hin boqataa. My spirit rest jedha Ingiliffisaa lakkoofsa 32 kana. That I may come unto you with joy by the will of God. And may with you be refreshed. Keessi koo hin gammadaa. Kanaaf achi dhumarratti maal jedhee xumureetiin jedha akkuma sila dubbifne Waaqayyo inni nagaa kennu abbaan nagaa madda nagaa inni ta'e hunduma keessan bira haa jiraatu jedha. Erga kana jedhee ka'een booda 16 yeroo jalqabu Feebeen obboleettii keenya ishee waldaa kiristiyaanaa kan chareedhaaf gargaartuu taatee hojjettu adaraa isinitti kennaa jedhan. Adaraa isinitti kennadha. Walii kennaaf of eeggachuu akka qabnu, walii kennaaf dhimmuu akka qabnu, walii kennaaf of eeggachuu akka qabnu yeroo mul'isu barbaadu maqaa ishee adaraa isinitti kenna jedha. Kun bara kennaaf illee maal fayyada? Akkamitti walii keenya dhimmuu qabna? Namni tokko waldaa irraa yoo bade, namni tokko amantiitti yoo dhimmee kan inni yeroo guddaa fudhate tajaajilaaf yeroo kennu ta'e nu ammoo akkamitti waliif dhimmuu akka qabnu nuuf kaaseetiin jedha jechuudha. Tole. Lammaffaa akkana jedha. Isheenis kan gooftaa waan taateef simamsa warra Waaqayyoof qulqullaa'aniif ta'uun ishee sima. Irraan deebi'aa. Isheenis kan gooftaa waan taateef simamsa warra Waaqayyoof qulqullaa'aniif ta'uun ishee simaa jedha. Simannaa addaa kan warra Waaqayyoof qulqullaa'aniif ta'uun ishee maal godha jedha? Simaa jedha. Waan barbaachisu hundumaanis ishee gargaara. Isheen namoota baay'eedhaaf anaafis immoo dubbattee gargaaraa turte jedha. Isa dubbatte godhaa raawwataa turte. Dubbii baay'ee namatti toludha. Namoota Waaqayyoof simannaa namoota Waaqayyootiif ta'uu ishee simadhaa. Isheen waan dubbatte anaafis namoota biraatiifis maal godhaa turte? Gargaarsa addaa godhaa turte jedhaa. Kanaaf hundumti keenyayyuu akkuma as keessatti ishee obboleetti keenya Feebeen jedhee waa'ee ishee ibsame waa'ee keenyas fuula abbaatti Kiristoos akkas jedhee ibseetiin jedhe. Dheebodhee gara keessan dhufe, beela'ee gara keessan dhufe maal nan goone jedhe. Nan gargaarre kun immoo ni gargaartan naa kennitan kan akkuma waa'ee Feebeen Phaawulos dubbate waa'ee keenya Kiristoosis bifa kanaan fuula murteetti dhiyeesseetiin jedhe. Kanaaf gochaan hadha walii kennaaf goonu baay'ee murteessa. Lakkoofsa dirraa hojii Kiristoos Yesuusitti warra hidhata koo ta'an Pirsiqilaa fi Aqiilaadhaaf Roomee boqonnaa 16 lakkoofsa 3 dubbisaara. Hojii Kiristoos Yesuusitti warra hidhata koo ta'an. Hojii Kiristoos Yesuusitti warra hidhata koo ta'an maal isaan godhaa jedhe? Simaa addaa isaaniif godhaa jedheetiin jedhe jechuudha. Hojii Kiristoos Yesuusitti warra hidhata koo ta'an Pirsiqilaa fi Aqiilaadhaaf nagaa kwaanaaf dhiyeessaa. Amma nuti hidhata tokko hidhata waliiti. Hojii eenyurratti? Hojii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irratti. Phaawulos gara hojii tajaajilaa gooftaa Kiristoos gaafa ta'u eenyutu gara hojii Kiristoositti samame? Akka fedha eenyutti jedha yeroo baay'ee yeroo hundumaa ergaa Phaawulos boqonnaa tokko lakkoofsa tokko hundumayyuu dubbisaa. Ergaa Phaawulos barreesse hundumaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko yeroo dubbiftan fakkeenyaaf tokkoffaa Qorontos boqonnaa tokko lakkoofsa tokko yeroo dubbiftan an Phaawulos fedha Waaqayyootiin jedha.
fedha waaqayyootiin ergamaa Yesuus Kiristoos ta'uudhaaf kanan waamame jedha. Kanaaf eenyutu isa waame jechuudha. Waaqayyotu isa waame akka inni hojjetaa eenyu ta'uudhaaf. Akka inni hojjetaa Kiristoos ta'uudhaaf. Sababni isaa Kiristoosii wajjin akka walii galu. Mee sheenii kana waan tokkoon dubbachuu barbaada. Mee lammaffaallee ilaaluu dandeettanii fakkeenyaaf Galaatiyaa boqonnaa 1:1 yeroo ilaallu Phaawulos namoota biraa yookiin karaa nama tokkoo otoo hin ta'in Yesuus Kiristoosiin Waaqayyo Abbaa isa Kiristoosiin du'aa kaaseen maal ta'e jedha ergame jedha. Argitanii Waaqayyo Abbaa isa Kiristoosiin du'aa kaaseen maal ta'e ergame eenyu wajjin akka hojjetu Kiristoosiif hojjetaa akka ta'u. Maal jechuun mee gaafii yeroo baay'ee barsiifni yeroo barsiifamu bara si'anaa gara Kiristoositti kan nu waamu eenyudha jedhan. Qaama yookaan hafuura qulqulluu waan jedhamu hafuura qulqulluu akkasitti yeroo baay'ee barsiifama. Gara Kiristoositti kan nu waamu fakkeenyaaf abbaatti kan nu araarse eenyudha? Kiristoos miti? Lammaffaa Qorontos boqonnaa 5 lakkoofsa 19 yoo dubbii 18 irraa yoo gad dubbifne maal jedhaa? Kun hundumtuu Waaqayyo isa karaa Kiristoos ofitti nu araarse biraa ta'e jedha. Waaqayyo karaa eenyu ofitti nu araarse? Karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Karaa dhugaa naanaa eenyullee gara abbaatti dhaquu hin danda'u jedha Kiristoos. Okay. Karaa gara Kiristoos yommuu akkamitti dhaqna? Mee kana waan biraa baay'een kaasu garuu mee waan macaafni qulqulluun jedhu ilaalla. Namoonni waan baay'ee jedhu gara Kiristoositti kan nu harkisu qaama biraa akka ta'e. Garuu macaafni qulqulluun Phaawulos yeroo gara tajaajilaatti waamamu akka fedha eenyutti jedha. Akka fedha Waaqayyootti jedha. Mee macaafa qulqulluudha inni dubbinu Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 45. Eenyutu gara Kiristoositti nu harkisa? Kiristoos maal jedhe? 45 irraa akkana jedha. 44 irraan dubbisa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 44. Abbaan inni ana erge yoo isin harkisuu dhabaate omtunuu gara koo dhufuu hin danda'u. Kanaaf gara Kiristoositti kan nu harkisu qaama biraa oduu hin taane eenyudha jechuudha? Abbaadha. Walii galla yaada kana. Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 44. Abbaan inni ana erge yoo isa harkisuu dhabaate omtunuu gara koo dhufuu hin danda'u. Isa gara koo dhufu immoo an guyyaa isa dhumaatti du'aa maal godha jedha? Nan kaasa jedha. Okay. Lakkoofsa 65 asumatti 65 irraa. Akkas jedha. Yesuus kanaaf abbaa biraa yoo kennamuufii dhabaate omtunuu gara koo dhufuu hin danda'u jedha. Amma gara Kiristoositti akka dhufnu kan godhu eenyutu nuuf kenna jechuudha? Abbaa. Abbaa biraa ta'a abbaatu kennaa nu kenna. Kennaan kun gara eenyutti akka dhufnu nu godha jechuudha? Gara Kiristoositti akka dhufnu nu godha. Karaan dhugaan jireenyi isaa waan ta'eef. Yeroo tokko waa'ee geggeessitoota irratti Kiristoos Maatewos boqonnaa 15 lakkoofsa 14 irratti akkas jedhee ture. 15-14 irratti waa'ee isaanii dhiisaa. Isaan jaamota akka isaanii karaa hin agarsiisu. Namni jaamaan jaamaa akka isaatii karaa yoo agarsiise lachuu ol fudhatanii boolla keessa maal ta'u jedha? Hin bu'u jedha. Achi gubbaa irratti 13 irratti akkas jedha. Jecha 13 kana kanan barbaade. Yesuus immoo deebisee biqiltuun abbaan koo inni waaqarraa hin dhaabin hundinuu maal ta'a jedheen? Hin buqqaa. Hidhata gooftaa Kiristoos taanee wajjin akka hojjennuuf eenyutu nu waama gara Kiristoositti? Abbaa. Gara Kiristoositti immoo kan waamu maaldhaan? Kennaa nuu kennuudhaan. Kennaan kunis maalidha? Hafuura isaa. Maatewos boqonnaa 10 20 irraa yoo dubbiftan nama fuuldura yoo dhaqxan jedha. Hafuura abbaa keessaniitu isin keessa dubbata malee isintu maal ta'a miti jedha. Isintu dubbata miti. Kanaaf hafuurri qulqulluun hafuura abbaa kennaa akka ta'e argina jechuudha. Tole abbaan kennaa Kiristoosii wajjin walii galuu kan inni nuuf kennu nagaa miti sagaleen koo. Galaatiyaa boqonnaa 4 irratti kennaa abbaan nuuf kenne isin ilmaan isaa ta'uu keessan agarsiisuudhaaf Waaqayyo hafuura ilma isaa isa abbaa jedhee waammatu garaa keenya keessatti maal godhe jedha? Ergee jedha. Garaa keenya keessatti erge jedha. Amma hafuura ilma isaa fudhachuun kenna hafuurri kenna ilma isaa wajjin hafuura ilma isaa wajjin akka walii galu godha jechuudha. Kanaaf hidhata Kiristoosii taana jechuudha. Isa kana Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 16 isa jiru ifaadha. Kanaaf
gara Kiristoositti kan nu waamu. Hafuurri keenya hafuura isaa wajjin walii gale. Hafuura ilma isaa nuu kenneet hidhata walii akka taanu Kiristoosiif tajaajila akka taanu gara Kiristoositti kan nu waamu abbaadha. Kennaa ofii nuu kennuudhaan hafuura ilma isaa nuu kennuudhaan hafuurri keenya hafuura isaa wajjin akka walii galu gochuudhaan Kiristoosiif hidhata akka taanu kan nu godheetiin jedhu abbaadhuma mataasaa akka ta'e argina jechuudha. Kanaaf hidhata koo hojii Kiristoositti warra hidhata koo ta'an jedha Phaawulos. Warra hafuura tokko wajjin qabnu jechuudha. Warra hafuura tokko waliin qabu warra tajaajila tokko wajjin tajaajilu Aqiilaa Piriskiilaa jedha. Anammoo warroota adda tajaajila kanarra waliin jiru hundumaa maqaa fayyadamee warra hidhata tokko qabnu jechuu danda'a jechuudha. Kanaaf hidhata kana kan qabnu karaa qajeelaa isa barraa'e jechuudha. Isa tariitii namoonni dubbatanii oduu hin taane jechuudha. Afurirraa isaanoo du'a na oolchuudhaaf jedhanii morma isaanii maal godhanii jiru? Kennaniiru jedha. Du'a na oolchuudhaaf jedhanii morma isaanii kennaniiru. Ani isaan nan galateeffadha. Ana duwwaa utuu hin ta'in waldaan kiristaanaa saba warra kaanii hundinuu isaan hin galateeffatu jedha. Inni kun ergaa Yohaannis isa tokkoffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 16 yaada jiru raawwatan jechuudha. Aqiilaaf Piriskiilaan. Ani bisinis kanuma raawwachuu qabna jechuudha. Kiristoos lubbuu isaa nuuf kennuu isaatiin jaalalli maal akka ta'e hubanneerra. Egaanus lubbuu keenya obboloota keenyaaf kennuun nuuf ta'a jedha. Jaalalli dhugaa karaa kanaan raawwatama jechuudha. Lubbuu keenya obboloota keenyaaf kennuun nuuf ta'a jedha. Kanaaf obboloota kiyya mee jaalalli nuti qabnu amma eessaa deema? Aqiilaaf Piriskiilaan Phaawulos maal jedha? Amma lubbuu isaanii morma isaanii naaf laachuutti kaaniiru jedha. Kanaaf ana qofaa miti waldaan guutuun isaan galateeffatti. Tole 5 gad dubbisa. Waldicha isa mana isaaniitti walitti qabamuutti nagaa koo anaaf himaa. Mana isaaniittis waldaa qabu. Namoonni achitti wal ga'anii waaqeffatu. Waa'een Aqiilaaf Piriskiilaa baay'ee nama ajaa'iba jechuudha. Iphaaneexoos michuu koo warra biyya Aasiyaatti Kiristoosiif of kennan keessaa tole sagalee yoo jiraate tarii nagaamitti sagaleen koo Aasiyaatti Kiristoosiif of kennan keessaa isaan gafatti nagaa koo anaaf dhiyeessaa. Maariyaam ishee jabeessitee isiniif hojjatteef nagaa koo anaaf dhiyeessaa. Maariyaam namni baay'een akka jiru beektu bara Phaawulos yeroo saniis tajaajila addaa kan raawwataa turte Maariyaam nama jedhamtu turte jechuudha. Androonikoos fi Yuuniyaas Yihuudoota warra akka kootii warra ana wajjin hidhamanii turaniif nagaa koo anaaf dhiyeessaa. Isaan ergamoota keessaa beekamoodha. Ana dura kan Kiristoosii ta'aniis jedha. Ana dura kan Kiristoos ta'anis jedha. Isaan ana wajjin hidhata rakkina keessa dabarsaa turanii ana wajjin hidhamanii isaan ergamoota tajaajiloota jajjaboodha jedhaani jechuudha. Kanaaf warra isa wajjin tajaajilaniif yeroo nagaa dhaamu warra waldaatti isaan gorsee namoota akkasii jedhee maqaa dha'ee yeroo inni dhaamu argineetiin jechuudha. Amphifiliyaaxoos isa karaa gooftaa michuu koo ta'ettis nagaa koo anaaf dhaama. Michoonni hiriyoonni inni ibsaaru hiriyoota karaa eenyu qofa ta'edha. Karaa gooftaa Kiristoos ta'e duwwaa. Hiriyoonni keenya namoonni nuti walitti siquu qabnu kan hiriyyummaa addaa uumuu qabnu warroota karaa gooftaa Kiristoos ta'etu galma nu geessa obboloota ko. Isaan ala wanti ta'e hundinuu galma ga'uu hin danda'u jechuudha. Urbaanos isa hojii Kiristoosiitti hidhata keenya ta'ee fi Isxaakis michuu kootti nagaa koo anaaf himaa. Aphibeelees isa kan Kiristoos ta'uusaa qoramee bira ga'ame nagaa koo anaaf dhiyeessa. Namoota maatii Arxiboolos keessaa dhufanittis nagaa koo anaaf himaa. Qoramee kan laallame jedha. Kan Kiristoos ta'uun isaa maal ta'e kan laallame jedha obboloota ko. Qoramee kan bira ga'ame jedha. Aniif isin kan Kiristoos ta'uun keenya qoramee ilaallamuu yeroo qabaateetiin jedhu bifa kanaan yeroo inni galata dhiyeessuuf nagaa hadaraadhaan argina jechuudha. Achiin dhufee 11 Heroodiyoon Yihudii akka kootii isa nagaa koo isattis nagaa koo anaaf himaa. Maatii Narkoosis keessaa warra gooftaa fudhataniif nagaa koo anaaf dhiyeessa. Tirifeenee fi Tirifaasee namoota maqaa isaanii garagaraa ta'e yeroo inni waan argine hin jenna
warra hojii gooftaatti dadhabaa jiranitti nagaa koo anaaf himaa. Paarisis jaallatamtuu ishee hojii gooftaatti baay'ee dadhabdeef nagaa koo anaaf dhiyeessaa. Ruufoos isa hojii gooftaatti fo'amee akkasuma immoo haadha isaa ishee anaaf haadha taatetti nagaa koo anaaf himaa. Mee tajaajila isaanii akkamitti akka inni ibsaa ilaala. Samiitti bifuma kanaan tajaajilli kenna gochaan nuti goone hundinuu tarraa jechuudha. Sababni isaa macaafni qulqulluun maal jedha? Nama hundumaafuu akkuma hojii isaatti isaa kennuudhaaf maal ta'a jedha? Nan dhufa jedha. Maqaan keenya akkuma Phaawulos asitti maqaa nama tokko waamaarutti maqaan keenya hundinuu hin waamama jechuudha. Akkuma Isaayyaas boqonnaa 43 irratti maqaa keetiin si beeka jedhu jechuudha. 14 irraa Asniikirootis fi Fileegoonnii fi Harmees fi Phaxroobaas Harmeesii fi obboloota isaa bira jiraniif nagaa koo anaaf dhiyeessaa. Filologosii fi Yuuliyaad Neeriyoosii fi obboleettii isaatti Olimphaasitti warra Waaqayyoof qulqullaa'an isaan bira jiran hundumaaf nagaa koo anaaf himaa. Yaada qulqullaa'aatti wal dhungachuun nagaa wal gaafadhaa. Waldoonni Kiristoos hundinuu nagaa isiniif hin dhiyeessu jedha. Wal dhungachuudhaan nagaa wal gaafadhaa si jedhu kana isa tarii namoonni karaa biraatiin ni kadhu hin taane baadiyyaatti argitaniittu waldaa baadiyyaa fakkeenyaaf an konfiraansii yeroo dhaqnu roobii deemna daa'ima ta'e xiqqaa ta'e jechuudha. Yihuudii immoo dilbata gargara gala namni. Dilbata gaafa gargara gallu namni wal dhungatee walitti marmee boo'ee galgalka boo'ee jechuudha. Kanaaf wal dhungachuu isa maal ta'edha? Isa qulqulluu ta'e. Yaada qulqullaa'aatiin wal dhungachuudhaan nagaa wal gaafadhaa. Garaa jaalalaatiin jechuudha. Malee isa hiika namoonni karaa adda addaatiin gara biraatti jijjiiranii miti jechuudha. Kanaaf 17 irraa obboloota koo warra barsiisa isin fudhattaniin mormuudhaan yaada namootaa gargar baasaniif amantii irraa kuffisaniitti akka of eeggattan isin gorsaa. Isaan irraa fagaadhaa jedhama. Akkuma kanaan dura qorannaa tokko qorannee turre. Isaan kun nu wajjin turan malee kan keenyan turre. Yeroo nu keessaa bayan akka kan keenyan ta'e mirkaneessuudhaaf maal ta'an jedha. Nu keessaa bayanii. Mata duree jedhu tokko irratti qorataa turreerra jechuudha. Maal jechuudha? Fakkeenyaaf namni hundinuu jalqaba amantii wayii qaba. Yoo inni amantii san dhiisee gara dhugaatti illee haa ta'u amantii biraatti jijjiirate xiqsiin kunis hin dubbifamaa fi kanaan duras qorataa turre ergaa Yohaannis keessattis Qorontosiin keessattis silayyuu kan keenya ta'uu isaanii agarsiisuudhaaf maal ta'an nu keessaa bayan kan keenya hin turre waan jedhu fayyadama namni. Maal jechuu barbaadeeti? Akkana jedhu obboloota koo warra barsiisa isin fudhattaniin mormuudhaan yaada namoota gargar baasan. Maaliif mormuudhaan? Yaada barsiisa isin fudhattan mormuudhaan yaada namoota maal godhan? Gargar hinan. Amantii irraa kuffisanitti akka of eeggattan isin gorsaa jedha. Kana jechuun wangeela kanaan dura dhageessan, wama kanaan dura barattanitti namni hundinuu wama kanaan dura barattanitti jedhisaa isuma itti fufaa jechuudha. Dhugaan barbaadinaa jechuudha. Look, mee lammaffaa Qorontos boqonnaa 12 lakkoofsa 4 bira dhanna. Okay, lammaffaa Qorontos boqonnaa 11 boqonnaa 11 lakkoofsa 3 irraan gad dubbisa. Akkuma bofni haxxummaadhaan eewwaniin gowwoomsite yaadni keessanis immoo karaa irraa kaatee Kiristoos isa garaa qulqulluudhaan of kennitan sana irraa garagaltu jedheen sodaadheera jedha. Namni tokko dhufee isa nu isinitti lallabne malee Yesuus kan biraa yoo isinitti lallabne yookiis isa kanumaan dura fudhattan malee hafuura kan biraa yoo fudhattan yookiis isa kanaan dura simattan malee wangeela kan biraa. Amma Phaawulos kan inni dubbataaru Kiristoosii isinitti lallabne jedha. Argitanii? Kiristoosii isinitti lallabne, hafuura isinitti lallabne, wangeela isinitti lallabne kanaan ala
kabraa lallabuudhaan garaagarummaa jidduu keessanitti kan uuman jechuudha. Amma Roomee boqonnaa 16 lakkoofsa 17 irratti jiru kan hubachuudhaaf wangeelli dhugaan Phaawulos lallabe maalidha waan jedhu hubachuun dursuu qaba jechuudha. Wangeelli macaafni qulqulluun irratti hundaa'e maalidha jedhanii qorachuun baay'ee barbaachisaadha malee waan kanaan dura dhageessaniitti waan kanaan dura qabataniitti gadi dhiisinaa irruma cichaa yoo ka jedhu ta'e namni hundi xiqqii kana dubbachuu hin danda'a. Hin danda'amu hin danda'u. Waldaa feetan bira yoo dhaqxan namni macaafa qulqulluu dubbisuu hundinuu gaafa isa dhugaatti himtan xiqqii kana dubbisan warra barsiisa isin fudhattanii mormuudhaaf yaada namoota gargar baasan amantii irraa kuffisanitti akka of eeggattan isin gorsa waan jedhu fayyadamanii isin dhaga'uun hin danda'an. Dhugaan jiru garuu maal jechuudha Phaawulos wangeela nuti lallabne Kiristoosii nuti lallabne hafuura kanaan dura fudhattan malee hafuura nu isinitti lallabne jechuudha. Kanaaf amma yeroo sila dubbifannu jalqaba irratti hidhata gooftaa Kiristoos akkamitti ta'anii kan jedhu abbaan akkamitti gara ilma isaatti akka nu waamu. Gara ilma isaatti yeroo nu waamu hafuura ilma isaa nuu kennuudhaan akka ta'e. Hafuurri abbaa akka nu keessa jiru. Hafuurri kun maal jedha? Hafuura qulqulluu akka ta'e. Dhugaan dhugaa kanaan mormu dhugaa macaafa qulqulluutii miti jechuudha. Fakkeenyaaf Phaawulos waa'ee waaqummaa yeroo dubbatu tokkoffaa Qorontos boqonnaa 8 lakkoofsa 6 irratti maal jedha? 8 irratti nuuf garuu Waaqayyo tokkochatu jira. Innis abbaa jedha. Waaqayyo tokkochatu jira. Innis abbaa. Isa waan hundumaa uume. Isa nuus maqaa isaatiin jiraan. Akkasumas gooftaa tokkochatu jira jedha. Innis Yesuus Kiristoos. Isa wanti hundumtuu ittiin uumame. Isa nuus ittiin jiraannu jedha. Waa'ee abbaaf ilma akkasitti tokkoffaa Xiimotewos 2:5 irraa ammoo akkamitti ibsa? Tokkoffaa Xiimotewos 2:5 irraa Waaqayyo tokkocha inni gidduu dhaabbatee Waaqayyoof nama walitti fidu immoo maalidha jedha? Tokkocha. Inni immoo eenyudha jedha? Kiristoos Yesuus isa nama ta'ee dhufee dhalate jedha. Okay. Waa'ee abbaaf ilma akkasitti yeroo ibsu waa'ee hafuura ammoo Phaawulos akkamitti ibsa? Ani waa'ee Phaawulosii duwwaan dubbataa hubadhaa. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 2 lakkoofsa 11 irratti akkas jedha. Waan yaada namaa keessa jiru hafuuruma namicha keessa jirutu beeka malee namni biraa beekuu hin danda'u jedha. Akkasuma hafuura Waaqayyoo malee eenyullee yaada Waaqayyoo maal ta'uu hin danda'u? Beekuu hin danda'u. Hafuuruma namicha keessa jiru sani jedha. Waa'ee namichaa kan beeku. Akkasumas hafuuruma Waaqayyootu Waaqayyoon keessa jirutu waa'ee Waaqayyoo maal ta'a? Beekaa jedha. Kanaaf Phaawulos imti Roomee 8:16 irratti hundi kennayyuu akkuma beennu hafuura keessan hafuura eenyu wajjin walii galee jedha. Hafuurri Waaqayyoo hafuura keenya wajjin walii galee ijoollee Waaqayyoo ta'uu keenya maal godha jedha? Dhugaa ba'a jedha. Kana jechuun hafuurri koo anuma hafuurri Waaqayyoo Waaqayyooma jechuudha. Ani hafa Waaqayyootu walii gala jechuudha waan biraan. Karaa addaatiin 15 irraa adda baafatee dubbachuu dandeenya. 15 irraa maal jedhaa? Hafuurichi isin fudhattan hafuura ilmummaatti guddifamuuti malee hafuura garbummaatti sodaa jalatti isin deebisuuti miti. Hafuura kanaan abbaa keenya jennee Waaqayyoo maal goona jedha? Hin waamanna jedha. Hafuura abbaa jennee itti waamannu immoo hafuura ilma isaa eenyutu nuuf kenna? Abbaa. Galaatiyaa 4:6 dubbifnee ture jechuudha. Kanaaf wanti kana hundumaa deemuudhaaf dhufee fi Phaawulos isa lallabeen alatti hundee dhugaa kanaan alatti waan biraa maal hin godhinaa hin siminaadha. Barumsi biraa maal godha jechuudha? Gargar nama qoodaadha akka jedhaaru. Yaada koo hubattanii? Kanaaf dhugaa kana irratti dhaabachuu qabna. Isa barraa irratti akka Phaawulos jedhaaru. Meen xumurraa dhumarra gaafiin itti deebina. Amantii irraa kuffisanii amantii isa dhugaa lallabame irraa jechuudha. Kanaaf amantiin dhugaan macaafa qulqulluu maalidha jennee qorachuu qabna jechuudha. Amantii kanarraan ka'inaa kan inni jedhaaru ka Phaawulos Kiristoosin irraa kallattiidhaan fudhate abbaan ilma isaatti ergee abbaan ilma ofiinatti ergee na qabe jedha miti ree Phaawulos. Galaatiyaa boqonnaa 1 lakkoofsa 15 irraa yoo dubbiftani akkana jedha akkamitti akka Phaawulos qabame yoo dubbiftani. 1:15 irraa Waaqayyo garaa haadha kootii jalqabee na fo'achuutti ayyaana isaatiif na waamutti gammade. Yeroo fi jaallatetti warra saba isaa hin ta'in gidduutti isuma wangeela godhee akka lallabuuf ilma isaa
Kana yemmuu anatti mul'ise an duraan dursee mareedhaaf gara nama foon uffatee maal hin taane jedha. Hin dhandhee jedha. Kanaaf kallattiidhaan wangeela isa dhugaa lallabe kanaan ala kan biraa kan lallabu gargar isin qoodaadha kan jedhamu. Underline kana jedhamu qabna jechuudha. 18 irraa warri wanta akkasii hojjetan kun gara Kiristoositti garaa isaanitti yaadanii hojjetu malee Kiristoos gooftaa keenyaaf hin hojjetanii jedha. Wangeela Kiristoos irraa dhufee dhuun taane eessaa fuudhu jedha obboloota koo garaa isaanii keessatti yaadanii. Eenyudha inni yoo soba dubbatu garaa isaa keessaa fuudhee dubbatu eenyudha? Seexana. Wangeela Yohaannis 8:44. Kanaafi garaa isaanii keessaa dubbatu jedha akka seexana. Isaan dubbii gurra namaatti tolee gaarii fakkaatu garaa namoota garraamota hin gowwoomsa jedha. Garaa namoota akkamii? Warra garraamotaa. Maal godhuudhaan? Dubbii gurra namaatti mi'aawu. Namni dhaga'uudhaan namatti bareedu dubbachuudhaan. Wangeelli kenna wangeela hadhaadha. Akkuma wangeelaa hin gaaf duraan qo'achiisaa turan. Namatti mi'aami. Arrabatti mi'aawuu danda'a. Garaatti garuu maal ta'a? Inadhaa gurra nama dhukkubsa. Garuu gurra isaaniitti bara dhumaa keessatti namoonni maal godhu jedha? Nama wangeela ofii qofa dhaga'uu barbaadu filata jedha. Wangeela isa dhugaa hin taane. Kana Waaqayyo nu haa gargaaru. 19 irraa namoonni hundinuu jedha. Namoonni hundinuu wangeelaaf abboomamuu keessaa dhaga'aniiru. Wangeelaaf abboomamuu keessan dhaga'aniiru. Kanaaf an waa'ee keessaniif nan gammada. Wanta gaariidhaaf yaada ogummaa akka qabaattan, wanta hamaadhaaf garuu yaada haxxummaa akka isin hin qabaanne nan barbaada. Haxxummaa ogummaa kan seexanaa jechuudha. Ogummaa kan seexanaa kan bofattii akka hin qabaanne. Waan gaariidhaaf yaada ogummaa qabaadha. Ogummaadhaaf. Garuu waan hamaa irratti maal hin ta'inaa jedha. Haxxee yookaan ogummaan waan hamaa irratti akka hin taane jedha. Waan gaarii qofa irratti akka hin gaarummaan keessan ogummaan keessan akka mul'achuu qabu. Waaqayyo inni nagaa kennu immoo dafee seexana miila keessan jala in caccabsaa. Ayyaanni gooftaa keenya Yesuus isin wajjin haa ta'uu jedha. Ameen. Ayyaanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos maal haa ta'u jedha? Isin wajjin haa ta'u. Kennaan jaalallisaa. Ximootiyoos hidhati koo akkasuma immoo Yihuudoonni akka kootii Lukiyoosii fi Yaasoon Sosiphaxiroosiif nagaasiniif dhaamu. An Xerxiyoos ergaa kana caafuusaa kan na gargaare nagaasiniif nan gaafadha. Namoota hundumaa nama isa wajjin nagaa dhaamaaru nama barreeffama isaatti isa gargaare nama isa gargaare kana 22 irraa an Xerxiyoos ergaa kana caafuu isaa kan na gargaare nagaasiniif nan gaafadha jedha. Gaayoos inni nuyi namoota waldaa kiristiyaanaa hin dhaga'amii sagaleen koo gara xumuraatti fideera. Gaayoos inni nuyi namoota waldaa kiristiyaanaa kana hundumaa mana isaatti simate nagaasiniif ergaa. Eraasxoos inni horii mandarichaa baatu obboleessi keenya Kwarxoosis nagaasiniif dhaama. Ayyaanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hunduma keessa wajjiniin haa ta'u jedha. Ameen. Dubbii 25 amma 27 jiru waluma qabee dubbiseen xumura. Waaqayyo akka wangeela kootti jedha. Akka isinitti lallabeetti jechuudha mitiire. Isa kanaadha inni 17. Wangeelli Phaawulos lallabe dhugaan Phaawulos lallabe maalidha jennee isa qorachuu qabna jechuudha. 17 irratti inni dubbatu jechuudha. Akka isa ittiin Yesuus Kiristoos lallabametti Waaqayyo akka wangeela kootti akka isa ittiin Yesuus Kiristoos lallabametti akka mul'achuu dhoksaa isa bara duriitii jalqabee hin dubbatamin tureetti amantiitti isin jabeessuu hin danda'a. Dhoksaa isa bara duriitii hin mul'ifamin ture ka jedhu Phaawulosomti gara warra Qolaasiyaas yeroo barreessu 1:26-27 irratti dhoksaan kun Kiristoos isin keessa jirudha. Kanaaf akka wangeela lallabee kanatti isin jabeessuu hin danda'a. Amma garuu dhoksaan kun ifatti ba'eera. Dhoksaan kun maal ta'eera? Ifatti ba'eera. Akka Waaqayyo inni bara baraan jiraatu ajajettis gara amantiitti gara abboomamuuttis
isaan geessuudhaaf caaffata raajotaatiin saba hundumaaf beeksifameera jedha. Dhoksaan hundinuu maal ta'eera? Ifa ba'eera. Wanti dhoksaa jedhamu hin jiru. Wanti dhoksaa jedhamu waan maal ta'e qofa obboloota koo waan hin barroofne duwwaa. Wanti barraa'e ifa. Amma garuu dhoksaan kun ifatti ba'eera jedha. Akka Waaqayyo inni bara baraan jiraatu ajajettis akka fedha abbaatti Kiristoosiif hojjetaa jedha miti Kiristoos Phaawulos gara amantiitti gara abboomamuuttis amantiin jira. Abboomamuun immoo waan itti aanee dhufuudha jechuudha. Isa geessu caaffata raajotaatiin saba hundumaaf beeksifameera. Karaa Kiristoos Yesuus Waaqayyo isa ogeessa tokkochaaf Ooqubaan bara baraan haa ta'u. Ameen. Karaa eenyu? Karaa Yesuus Kiristoos Waaqayyo isa ogeessa tokkochaaf Waaqa isa tokkocha abbaadhaaf Ooqubaan bara baraatti haa ta'u. Ameen. Ameen. Dhugaa kanatti qabannee amma fuulduraatti cimnee akka jiraannu Waaqayyo kan nageenya nuuf haa eebbisu.